Akkam jirtuu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota CNN Entertainment. Darbee kutaa tokkoffaa keessatti seenaa jaalalaa ajaa'ibsiisaa addunyaa raajeffachiisee Roomiyoo fi Juuliyeet waliin eegallee ture. Maarree torbaan darbe jalqaba irratti waa'ee namoota beekamoo Kaapuleetii fi Moontaaguu magaalaa Veeroonaa keessa jiraachaa turanii akkasumas ammoo abbaan qabeenyaa Kaapuleet jedhamu kun sagantaa shubbisaa fi afeerraa irbaataa qopheessuusaa shamarreen Rooziliinii jedhamtu jaalallee ilma abbaa qabeenyaa Moontaaguu ta'uu ishee fi Roomiyoon ammoo jaalallee amanamaa Roozinii ta'uusaa akkasumas Roomiyoon afeerraa Kaapuleet irratti argamuusaa fi taateen jabaan tokko mana shubbisaa sana keessatti intalli onnee Roomiyoo akka filaatti waraantee Juuliyeet akka jedhamtu erga afeerraan dhumees Roomiyoo fi hiriyoonni isaa gara mana isaaniitti galuuf karaarra erga bu'anii Roomiyoon isaan gidduudhaa dhabamuu waliin ilaallee turre. Har'a ammoo kutaa lammaffaa qophii kanaa qabannee isiniif dhiyaannaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Roomiyoon bakka onnee isaatti gate sanarraa fagaatee deemuu waan dadhabeef dukkana sanaan dahatee gara mana Juuliyeet faatti deebi'e. Humna jaalalaatiinis dhiibamee dallaa mana isaanii yaabee seenuudhaan abaaboo fi biqiltuuwwan mooraa sana keessa jiranu keessa jooruu jalqabe. Akka carraa ta'ee bakki abaaboon jiru sun kutaa ciisicha Juuliyeet duuba ture. Utoo Roomiyoon waa'ee jaalallee isaa ishee haaraa kana yaadeen xumuriin akka tasaa Juuliyeet foddaa kutaa ciisicha ishee bantee as baate. Bareedin ishee akka biiftuu ganamaa naannoo sana ibse. Battaluma sanatti addeessi sila naannoo sanaaf ifa laachaa turte ifni ishee ni dukkanaa'e. Gaafa biiftuun Roomiyoo isheen haaraan ifa ishee naannoo sanaa waliin geessu ifni sila addeessarraa madde naannoo sana ibsaa ture humna ifa isa caaluun waan mo'ameef bakka gadhiisuudhaafis dirqame. Roomiyoon yeroo Juuliyeet fuula ishee harka isheetiin utubdee foddaa kutaa ciisicha ishee irra dhaabbattee ilaaleetu maal qabaa utuun amartii quba ishee irraa sana ta'ee quba ishee dhedheeraa sana waliin fuula ishee bareedaa sana tuttuquuf carraa argadhe jedhee itti fufuudhaanis yoona waan kophaa ishee jirtutti fakkaata jedhe. Hafuura gubaa baafatee fajajee ilaaluutti fufe. Utuu isheen waan dubbatte sagalee ishee dhaga'e immoo akka gammachuun isaa dachaa ta'ee yaadeetu akka isheen hin dhageenyetti sagalee isaa gad qabeetu yaa maaleka ifaa akkuma ifa kee agarsiifte adaraa kee waa dubbadhuutii sagalee kee dhageessisi. Yaa ishee maaleka jannataa ergame fakkaattee foddaatti hirkattee mataa korra dhaabbattu sagalee kee dhaga'uun dharra'eeti. Mee waan ta'e dubbadhuu dharraa na baasi jedheen. Juuliyeet sa'aatii sanaatti Roomiyoon bakka lubbuu isaatiifuu sodaachisaa ta'e sanaa ni dhufa jettee hin yaadne. Gaafa waa'ee gurbaa sila galgala bakka shubbisaatti agartee jaalala isaatiin hiddamtee yaadatteetu maqaa isaa waamtee yaa Roomiyoo maalumaaf Roomiyoo jedhamtee laata? Maqaa kana ofirraa haqiitii jijjiirradhu abbaati keetiinis ani kana booda kan kee miti. Maqaa keetiinis na hin waamamu jedhiiti gani. Yookiin ammoo maqaa keessa hin jijjiiriin abbaa keessa abbummaa isaa hin ganiin. Garuu atumti jaalallee koo bara baraanaaf ta'i malee aniyyuu jaalallee keetiif jecha galmee maatii kootii galmee maatii Kaapuleet keessaa of nan haqa jettee ofii isheetti dubbatte. Roomiyoon haasaa jaalalaa Juuliyeet haasoftuun dhugamee erga dhaggeeffateen booda deebii kennuufii yaadee ka'eetu haasawaa ishee mi'aawaa sana addaan kuchisiisuurraa callisee dhaggeeffachuu filate. Juuliyeetis jechoota jaalalaa ofitti gungumuu ishee itti fufuudhaan Roomiyoo jedhamuu isaatiif ilma Moontaaguu ta'uu isaatti gaabbite. Maal ta'a utuu maqaa biraa qabaate ilma nama biraa ta'e jaalallee koo bara baraa kan dhuunfaa koo godhadhee jettee
hawwii ishee ofitti gungumte. Roomiyoon gaafa jechoota jaalalaa arraba isheerraa maddanu kana dhaga'uu miira isaa to'achuu dadhabe. Haasaan ishee kunis waanuma qaamaa wal bira dhaabbatanii isatti dubbachaa jirtu malee waan yaadaan ofitti gungumaa jirtu itti fakkaachuu dide. Jaalallee ko yookiin immoo maqaa itti toleen isa waamuu akka dandeessu onnee isaarraa eeyyameefi. Maqaan isaa kun ishee hin gammachiisu taanaan maqaa Roomiyoo jedhamuun waamamuu akka hin barbaanne ofitti murteesse. Foddaa kutaa ciisicha isheetiirra dhaabbattee ofitti gungumaa kan turte Juuliyeet sagalee namaa biqiltuu abaaboo gidduudhaan hasaassuu gaafa dhageessu miirri sodaa qaama ishee guutummaadhaan weerare. Gara jalqabaa namni dukkanaan dahatee icciitii isheen ofitti gungumaa turte sana dhaggeeffachaa ture eenyuun akka ta'e tilmaamuun itti ulfaatee ture. Jechoonni isheen kanaan dura arraba isaarraa dhageesse jechoota 100 guutuu baatanus gaafa inni irra deebi'ee dubbatu garuu battalumatti Roomiyoo ta'uusaa barte. Dallaan mooraa mana isaanii yaabee seenuu isaatiif akkasumas ilma Moontaagu ta'uu isaatiif qofa maatii ishee keessaa namni tokko utuu isa arganii gara laafina tokko malee ajjeesiinuu akka danda'anii itti himuudhaan itti eeggamte. Roomiyoonis yoo deebisuu fi yaa Juuliyeet ko qarasee fi mataa keetii 20 olitti qaroo ija keetiitu jireenya koo balaa keessa buusaa jira. Lubbuun koo kan isheen harka diinaa keessaa miliquu dandeessu yoo ati ija jaalalaa fi gara laafinaatiin na ilaalte qofaadha. Si dhabee umurii dheeraa jiraachuurra ammuma kana lubbuun koo harka diinaatti ba'uun filadha jedheen. Ofii kee akkamitti bakka kana dhufte? Eenyutu si fidee? Jettee gaafatteen sagalee ishee qallaa sanaan. Jaalalatu na fide jedhee deebiseef. Juuliyeet isa utuu Roomiyoon naannoo sana jiraachuu isaa hin beekin miira keessoo isheetiin jaalala Roomiyoodhaaf qabdu ofitti gungumaa turte sana yaadatteetu fuulli ishee ibidda qaanii uffate. Jechoota jaalalaa fi mararsiifannaa arraba isheerraa ba'an sana utuu of keessatti deebifattee hawwii ishee isa guddaa ture. Garuu immoo al tokko afaan isheerraa ba'eeraa waan deebisuun hin danda'amnedha. Akka dubartoota bara kanaa safuu fi aadaa daheeffattee nyaara itti guuruu dandeessillee ture. Juuliyeet garuu Roomiyoo onnee isheerraa waan jaallatteef kiyyoo jaalalaa isaa keessa seentee qabamuu ishee isa dhoksuuf hin yaalle. Dhugaadha. Uumama Juuliyeet keessatti jaalalli qulqulluu malee fakkeessaan bakka hin qabu ture. Roomiyoonis yeroo jechootni jaalalaa onnee isheerraa maddanii arraba isheerraa ba'anuu gara gurra isaatiin dhaga'eera. Isheenis miira ofitti amanamummaadhaan guutameen jechoonni jaalalaa inni duratti yeroo isheen ofitti gungumtu dhaga'e sun hundi dhugaa fi kan onnee isheerraa maddan ta'uu isaarra dibaa tokko malee itti himte. Jaalalli humna jibba dhabamsiisuu fi jechoota hadhaa'oo ta'an illee mi'eessuu danda'u qaba. Juuliyeetis foddaa kutaa ciisicha isheetiirra dhaabbattee Roomiyoo gadi ilaalaa maqaa abbaa isaa waamtee, yaa ilma Moontaagu, yaa ilma maatii gaarii irraa dhalattee jettee erga kabajaan waamtee booda haasawaa isheetti fufuudhaan, adaraa kee salphaatti jaalala keetiin mo'amuu koo kana ilaaltee jaalalaaf tilmaama gadi aanaa qabdu akkanaan hin jenne. Roomiyoo koo na hubadhu. Ani akka shamarran warra kaanii gamnummaa hin qabu. Dhugaa koo kana immoo kan ati naaf hubattu gaafa amala koo sirriitti bartee fi amala shamarran kan biroo waliin wal bira qabdee madaaluu eegaltudha. Fakkeessanii jiraachuun shamarran hedduutti gamnummaa itti fakkaatus garuu immoo ogummaa bu'aa hin qabnedha jetteen sagalee ishee nama coru sanaan.
Juuliyeet haqa jiru dubbachuu isheetiif gammachuu fi kabajni itti dhaga'ame. Roomiyoonis haasawaa ishee harkaa fuudhuudhaan, "Yaa Juuliyeet ko, shamarree qulqulluu fi giiftii jaalalaa taatee akka keetii kanarraa jechoota jaalalaan maddu gurri koo dhaga'ee akkan sin shakkine dukkanni kun raagaa kooti" jedhee deebiseef. Isheenis haasawaa isaatti gammaduudhaan, "Waadaan keenya har'aa kun waadaa akka tasaa fi ariitiidhaan waliif seennedha" jetteen. Roomiyoonis waadaa fi kakuu jabaa akka isaan barbaachisu gaafateen. Isheenis, "Ani gama kootiin utuu ati kana na hin gaafatiin dursee waadaa siif seenee of siif laadhe. Waadaan siif seene sana deeffadhee yoon akka haaraatti siif kakadhes na gammachiisa. Sababiin isaas jaalalli ani siif qabu akka galaana bal'aa fi gadi fagoo waan ta'eefidha" jetteen. Otoo isaan haala kanaan waliin dubbataa jiranuu guddistuun ishee Juuliyeetii waamteenii sa'aatiin ciisichaa ishee akka darbee fi lafti bari'uuf ka'uu isaa itti himtee daftee ciisuu akka qabdus akeekkachiisteen. Juuliyeetis ifa addeessaa fi qilleensa halkaniitti ba'ee baay'ee akka gammadde itti himuudhaan sobdee gara Roomiyootti deebitee foddaarra dhaabattee jaalallee ishee achii gadi ilaalaa, "Jaalalli kee amanamaadha yoo ta'e siinan boona. Yoo na fuudhuu barbaadde immoo guyyaan gaa'ela keenyaa yoom akka ta'e guyyaa itti aanu namatti sittin dhaama. Roomiyoo, onnee koo siif laadheen carraa jireenya kootii gara fuulduraa sirratti gateen hanga moggaa biyya lafaatti faana keen hordofa" jetteen. Yeroo isaan waa'ee guyyaa gaa'elaa isaanii waliin dubbatanu sanaa guddistuun Juuliyeet deddeebistee ishee waamaa turte. Juuliyeetis dhaqxee goyoomsiteetu gara Roomiyootti deddeebiti. Akkuma Juuliyeet akka Roomiyoon ishee bira deemuun barbaanne, Roomiyoonis ishee biraa deemuun baay'eetti ulfaate. Jaalalleewwan lameeniif muuziqaan muuziqaa caaluu sagalee arraba isaanii lameen irraa maddu dabaree dabareedhaan wal dhaggeeffachuudha. Xumura irrattis halkan nagaa qabuu fi hirriba gaarii waliif hawwanii nagaa walitti dhaamanii gargar ba'anii. Lafti bari'uu ga'eera. Boruun bariis diimatee ifni warwarreessa'uu eegale.